Gaachana Islaamaa. Sagantaa kana keessatti gaafilee aduwwii musliimaa yeroo hedduu irra deddeebi'anii gaafachuudhaan musliimoota ittiin dhamaasuu fedhaniif deebisaa quubsaa hayyoonni islaamaa deebisan afaan oromootti hiiknee isiniif dhiheessina. Gaachana Islaamaa. Gaachana jajjabaa ofiin itti fannu karaa lafaa ilmi waliin barsiifannu. Let's discuss the economic rights of the women in Islam. Amma mee mirga dubartoonni gama diinagdeetiin islaamummaa keessatti qaban haalaallu. Islaamummaan dubartiif mirga diinagdee yookiin qabeenya horachuu waggaa 1400 dura kanne. Kunis osoo warri lixaa mirga kana hin kennin waggaa 1300 dura jechuudha. Wayita Qur'aanni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irratti buufamu sanitti dubartiin geessuun takka heerumtuu seerumuu baattuus hayyama nama tokkootiin malee qabeenya godhachuu yookiin namaaf dabarsuun hayyamameefii jira. Seenaa wayita dubbistan warri lixaa dubartii heerumteef hayyama abbaa warraatiin maletti mirga qabeenya horachuu kan kennan bara 1870 keessa. Kunis seera addaa qabeenya warra dubartoota heerumanii jedhu jalatti kenname. Mirgi addaa waa'ee dubartoota heerumanii kan qabeenya godhachuu danda'anii kun bara 1882 fi bara 1897 irra deebi'amee haaromfamee jira. Laalaagaa islaamummaan qabeenya godhachuu fi namaaf dabarsuu waggaa 1300 dura warra lixaa dursee dubartiif mirga kenne. Islaamummaa keessatti dubartiin gara maallaqaatiin harka amansiisaa keessa jirti. Heerumuu isiitiin dura abbaan isiitii fi obboleensi isii kunuunsan. Eegee heerumteen booda ammoo abbaan warraatii fi ilmaansii dirqama isii kunuunsuudhaa qaban. Baasii kiraa manaa, baasii nyaataa dhugaatii, baasii uffataa fi wantoota maallaqa barbaadan hundaaf isii gargaaruun dirqama warra dhiiraati. Jiraachuuf jecha dalaguun isirratti dirqama miti. Gama maallaqaatiin dubartiin harka amansiisaa keessa jirti. Dalagaa barbaadee maallaqa fiduun dirqama dhiiraati. Islaamummaa keessatti dirqamni maallaqa barbaadanii fiduudhaa ceekoo dhiiraa irratti fe'amee jira. Haa ta'u malee wanti kun sababa addaatiin yoo guutamuu baate dubartiin baatee dalaguu yoo barbaadde hanga daangaa shari'aa keessaa hin bahinitti dalagachuu ni dandeessi. Hijaaba uffachuu qabdi. Qur'aanaa fi hadiisa sahihaa hordofuu qabdi. Sababaan ammoo hanga Qur'aanaa fi hadiisa sahihaatiin walitti hin bu'initti aayaan Qur'aanaa tokkolleen kan dubartiin dalagachuu hin qabdu jedhee dhorkee hin jiru. Hojiiwwan hedduun kan dubartiidhaaf dhorkaa ta'an ni jiran. Dalagaawwan qaama mul'isan. Fakkeenyaaf uffata faashinaa moodeel godhuu, filmiiwwan hojjechuu, shubbisuu, dalagaawwan kunniin hundi dubartiidhaaf dhorkaadha. Dabalataan dalagaaleen dhiiraa fi dubartiirraa dhorkamnis ni jiran. Fakkeenyaaf mana farshoo keessa dalaguu, bakka qumaaraa keessa dalaguu, hojiiwwan nama sossobuudhaan dalagaman hojjechuu, hatuu, mattaa yookiin gubboo kennuu, dalagaawwan kunniin hundi dhiiraafis dubartiifis dhorkaadha. Dalagaa kabajaa qabdu. Tan dubartoonni keenya akka hojjetan barbaannutu jira. Akkasumas dalagaa hedduu tan dubartoonni hojjetu jaalatantu jira. Fakkeenyaaf mana keessatti nyaata bilcheessuu, meeshaalee suphee tolchuu, huccuu tolchuu, shurraaba dhahuu, akkasumas bakka dhiiraa walitti laaqamuun hin jirretti, bakka hayaan eeggamuttii fi bakka hijaabni kabajamuttis dalaguu ni danda'an. Dalagaawwan kabajaa kanneen akka barsiisummaatis dalaguu ni danda'an. Doktoraa fi narsiis ta'uu ni danda'an. Anjaartiin tiyya, haati tiyyaa fi intalti tiyya hijaaba isaanii akka tiifatan yoon fedhe isaan ifitti dheeysee wajja haasa'uu danda'uun qaba. Garuu yoo gad qabdanii ilaaltan islaamummaa keessatti dubartiin karaa maallaqaatiin cinqii hin qabdu. Jiraachuuf jecha gad baatee dalaguun isirratti dirqama miti. Maallaqa isii barbaachisu isiif guutuun dirqama dhiiraati. Akkumaan isiniif hime heerumuun duratti dirqamni kan abbaa fi obboleeyyaniiti. Eega heerumteen booda ammoo dirqamni kan abbaa warraatii fi ilmaaniiti. Baasii kiraa manaa, baasii nyaataa dhugaatii, buusii uffataa fi wantoota maallaqa barbaadan hunda dhiiraatu isiif guuta. Baatee dalagachuun isirraan eeggamu. Garuu yoo hojjette hojiin isii ammoo daangaa shari'aa keessaa yoo hin baane maallaqa harkattu hunda maatii isii irratti baasii godhuuf dirqama hin qabdu. Ifii isiitiif kaayachuu mirga qabdi. Sun mirga isiiti. Garuu yoo waa gumaachuu barbaadde maatii gargaaruu yoo feete godhuu ni dandeessi. Haa ta'u malee namni tokkolleen isii dirqisiisuu hin danda'u. If she wants to take part and help in the financial aspects, she can, but no one can force her. In Islam, during marriage, the woman is on the receiving end. Islaamummaa keessatti yeroo fuudhaa heerumaatti dubartiin maallaqa harkatti. Qur'aanni suuraa Annisaa suuraa 4 aayaa 4 irratti akkana jedha. Wa'aatu nisaa'a saduqaatihinna nihla. Dubartootaaf mahrii isaanii jaalalaan isaaniif kennaa jedha. Islaamummaa keessatti mahriin yookiin qabeenyi wayita nikaaha hidhatan dubartiif kennamu. Gaa'illi sun ulaagaa guutachuuf dirqama mahriin kennamuu qaba. Mahriin maletti aruuzni yookiin gaa'illi raawwatamuu hin danda'u. Aadaa Indiyaatti dubbiin faallaadha. Dubartiitu dhiiraaf mahrii kenna.
Islaamummaa keessatti ammoo faallaa kanaati. Dhiiraatu dubartii haadha warrasaa ta'uuf deemtuuf mahrii kenna. Haa ta'u malee akka carraa tahee hawaasa musliimaa keessatti wanti kun qoosaa tahaa jira. Ruppii 786 siif kennafaa jenna. Ruppii 786 kophee takka bituun hin danda'amu. Mahriin kenname numa haa ja'aniif jecha ammoo ruppii 2000 yookiin unnii misqaal ja'an. Nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam unnii misqaal yookiin giraama xiqqoo akka mahritti kennan ja'an. Yoo qabeenya keessan hanga nabiyyi sallallahu alaihi wasallamii fi Ali ibn Abi Xaalib rabbiin isarraa jaalatu xiqqaate unnii misqaal yookiin misqaala 19 kennu yoo barbaaddan ni ta'a. Garuu isin hanga nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam yookiin Aliyiin radiyallahu anhu qabeenya qaban caalaa dachaa 10 yookiin 100 caaluu qabaachuu maltan. Kanaafuu misqaala 190 kennuu qabdan jechuudha. Nabiyyi hordofuu yoo barbaaddan misqaala 1900 kennuu qabdan jechuudha. Cidha irratti maallaqa haalaan dhangalaafna. Nikaah maqaaf jecha masjida keessatti godhan. Garuu waliimaa yookiin afeerraa cidhaa ammoo dachii bal'oo irratti godhan. Ruppii hedduu irratti dhangalaasna. Ruppii miliyoonaan lakkaa'amu irratti dhangalaasna. Garuu mahrii ruppii 786 kennuu barbaanna. Islaamummaan qoosuu barbaannaa? Musliimoonni gariin akka carraa tahee aadaa Indiyaatiin butamaa jiran. Akka aadaa Indiyaatti mahrii kana dubartiitu nama abbaa warraa isii ta'uuf deemuuf kenna. Gatiin ammoo gabaarratti hundaa'ee garaagarummaa qaba. Nama kolleejjii irraa eebbifametti heerumuu yoo barbaadde ruppii miliyoona walakkaa kafaluu qabdi. Injiinaratti heerumuu yoo barbaadde ruppii miliyoona 1 kennuu qabdi. Yoo doktoratti heerumuu barbaadde ruppii miliyoona 5 kafaluu qabdi ta'a. Akkuma hoolaa fi horiin gabaarratti gurguramuu fakkaatti dubbiin. Islaamummaa keessatti dubartiirraa mahrii eeguun haraam dhoorkaadha. Qajeelaanis tahee karaa biraatiin mahrii dubartiirraa barbaaduun dhoorkaadha. Maatii intala heerumsiisurraa qabeenya barbaaddee itti himuun hin ta'u. Ilmi kiyya makiinaa maarchadiis ja'amtu oofuu barbaada jettee itti himuun qabdu. Akkana jechuun kee mahrii ilmi kiyyaa makiinaan barbaada jechuu keeti. Ilmi kiyyaa apaartimantii kutaa hirribaa 3 qabu keessa jiraachuu fedha yoo jettees ilma kiyyatti heerumuudhaaf mana kutaa hirribaa 3 qabu kennuu qabda jechuu keeti. Islaamummaa keessatti mahrii karaa qajeelaanis tahee karaa biraatiin dubartiirraa eeguun dhoorkaadha. Yoo maatiin sii intala isaaniitiif kennaa wahii kennuu barbaadan rakkoon hin jiru. Garuu isaan dirqisiisuun yookiin qajeelaanis tahee karaa faallaatiin naaf kennaa jettee gaafachuun islaamummaa keessatti dhoorkaadha. Kanaafuu islaamummaa keessatti dubartiin yeroo cidhaa qabeenya harkattootu jira. Dabalataan dubartiin sun hanga feete dureettii taatus hiyyeettiis taatu. Gurbaan fuudhu ammoo dureessaas ta'u hiyyeessaas ta'u mahrii kennuufii qaba. Dirqama. Ammaas dubartii san kunuunsuun baasii manaa, soorata, uffataa fi kennaa birootis guutuufiin dirqama isaati. Haati warraatiyee dureettiidha. Ani hiyyeessa. Kanaafuu hin dalagu jechuu hin danda'u. Dirqamni ammaas kan isaati. Akka carraa tahee yoo nikaah walirraa hiikuun dhufe yookiin ammoo dubartii jalaa abbaa warraa yoo du'e yeroo iddaa keessa turtu sanitti baasiin isii ni guutamaaf. Yoo ulfooytee rakkoon ammoo dubbanne ilmaan sii mudate hanga gaafa deessuutti kunuunsi isiif godhamu ittuma fufa. Eega daa'imni dhalateen boodaas hanga guddatee bakka gahutti gargaarsi maallaqaa isiif godhama. Islaamummaa keessatti dubartiin qabeenya dhaaluu ni dandeessi. Amantiilee hedduu keessatti dubartiin akka qabeenya dhaaltu isiif hin hayyamamu. Qabeenya firrisii dhiisee biraa du'e irraa qoonni isiin harkattu hin jiru. Garuu islaamummaa keessatti dubartiin qabeenya ni dhaalti. Dhaalmayaan wal qabatee warri musliman tahin dubartiin maaf walakkaa hanga dhiirri harkatuu dhaalti. Komii ja'uu dhiyeessan. Kun dubartii cunqursuudha jechuun qeequu barbaadan. Garuu loojikii waan kanaan duuba jiru yoo xiinxaltan hikmaa rabbii keenyaa ni hubattan. Akkumaan daqiiqaa muraasa dura isiniif hime islaamummaa keessatti maallaqa manni tokko barbaadu hojjetee fiduun dirqama dhiiraati. Dubartiin takka heerumuun dura abbaa fi obboleen isiitu isii kunuunsa. Eega heerumteen booda ammoo abbaa warraatii fi ilmaan isiitu baasii manaa, nyaataa fi dhugaatii, uffataa fi baasiilee biroo isiif guuta. Qur'aana yoo dubbistan waa'een dhaalmayaa bakka hedduutti ibsamee jira. Suuraa Al-Baqraa, suuraa 2ffaa ayaa 180, suuraa Al-Baqraa, suuraa 2ffaa ayaa 240 irratti, suuraa Annisaa, suuraa 4ffaa ayaa 7 hanga 9 irratti, suuraa Annisaa, suuraa 4ffaa ayaa 19 irratti, suuraa Annisaa, suuraa 4ffaa ayaa 33 irratti, suuraa Al-Maa'idaa, suuraa 5ffaa ayaa 106 hanga 108 irratti bakka hedduutti himamee jira. Garuu qajeelatti aayaan dubartiin hangam akka harkachuu qabdu ibse suuraa Annisaa suuraa 4ffaa ayaa 11 hanga 12ti. Rabbiin akkana jedha. Rabbiin ilmaan keessaniif kana isiniif dhaama. Dhiiraaf fakkaataa qooda dubartii lamaatu jira. Yoo dubartiin lamaa fi sanii ol ta'an 2/3 waan inni dhiiseetu isaaniif jira. Yoo takka qofa taate walakkaatu isiif jira. Aayaan itti fufa. Yoo namni du'e sun ilmaan dhiisee biraa du'e abbaa fi haati isaa tokko 6ffaa harkatan. Yoo ilma hin qabaanne ammoo haati isaa tokko 3ffaa harkatti. Aayaan itti fufa. Yoo ilmoon isaaniif hin jiraatin
walakkaa waan haati manaa teessan dhiifteetu isiniif jira. Yoo ilmaan jiraatan ammoo tokko afuraffaatu isiniif jira. Waan haadha warraa teessaniif dhiiftanirraa ammoo yoo ijoolleen hin jiraanne tokko afuraffaa harkatti. Yoo ijoolleen jiraatan ammoo tokko saddeettaffaa harkatti. Waan kanaaniif hin cinqinaa. Gara manaa galaatii Qur'aana banaa suuraa Annisaa suuraa afuraffaa aayaa 11 hanga 12 ilaala. Salphaadha. Hedduminaan dubartiin waan dhiirri maatirraa dhaalu walakkaasaa harkatti. Tanaa walii galla. Garuu yeroon qabeenya walqixaa dhaalanis ni jirti. Fakkeenyaaf namni du'e sun ilmaan yoo qabaate abbaa fi haati isaa tokko jahaffaa harkatan. Garuu yoo ijoolleen hin jiraanne haati tokko sadaffaa harkatti. Kana jechuun hanga abbaan harkatu caala harkatti jechuudha. Haa ta'u malee akka waliigalaatti hedduminaan dubartiin waan dhiirri harkatu walakkaa harkatti. Ilmi dhiiraa tokko hanga dubartiin harkattu caalaa dachaa lamaan harkata. Abbaa warraa waan haati warraa harkattu caalaa harkata. Hedduminaan haala kanaatu jira. Loojikiin waan kana duubaan jiru maali? Akkumaan dura ibsetti dhiirri nama dirqama baasii manaa ifirratti fudhatu waan ta'eef haala kanaan qoodame. The person who takes the financial burden. And suppose there's a person who dies. Ifaan golgoloyne ka dukkanamoyu Ilaahin nuuf ibsee ka hunda dandayu akka dharri cabdee dhugaan ifabbayu nuura alhudaan ifee rabbiin nuuf haa kaayu.